hate waatiin dhagay gadaan dhagay jedhanii gadamoojjiin dhagay jedhan yaa xiqqaanis guddaanis taatu waa dhagahuun dhabdaniiyyuu warroonni jechuu Facebook kana gubbatti wanta xiqqoo isii baay'ee isaa nama jibbeessisaa dhifamanaaf godha xiqqoo isii jechuudha abbatu beekaa waan dhibame yookiin waan rakkate wanti isin jechuu barbaadu jechuudha. Dhiirri dhiiraa jechuun dhiirri jechuun dhiirri onnee finiina wanta argiteen hin bootu yookaas hin eegalu wanta argiteen hin bootu maaliifuu silaa namni keessa kan keetuun beenne silaa sin madaaluyyuu wanti isin jechuu barbaade jechuudha. Artistii kenna yookiin weellisaa kenna jechuudha asirratti Kadir Martuu ni beektanii yaa Kadir Martuu nama baay'ee isaa saba ofiitiif quuqamaa ture akkuma inni isaan baane jechuudha. Garuu mootummaan kun yookiin hillufaa yookiin naan hillufuu hin beekamu maaliifuu ka beeku yookiin rabbii tokkochatu beeka malee namaa miti waan ta'eef jechuudha. Warroon duwwaa asirra Facebook kana gubbatti yookiin kijibaa albaa ooltan waan hin taane wal arrabsaa jechuudha. Yoo Kadir Martuu yoo warra Facebook kanarraa jechuun warra Facebook kanarraa galata dhabe jechuudha. Ummata Oromoo irraa galata dhabu. Isinirraa yoo galata dhabe jechuudha. Innis kaawwas haa ta'u abaas wabos dhaaba kamiyyuu haa ta'us jechuudha. Angaruu idimeen kootii fi umuriin kun haa xiqqeessu malee qaamaan xiqqaadhu idimee kan keetiin xiqqaadhu sammuudhaan garuu guddadhu. Wanti isin xiqqoo isii waan dhagameef jira. Dhiirri mbooyyu beekama. Dhiirri jechuudha. Dhalammaanuu dhalaan jechuudha dubartiin ka dhiira tartutu jira. Kanaafuu jechuudha. Isin garuu wanta tokko irratti usuu wantummaa jechuun wantuma keessa hubanne asumarratti namuma argitaniif dhaabuma nama tokko daggafuudhaaf yoo nama abaarta yookiin ka jibbitan taate kun karaa kanaan kaminuu waliin baasu. Kadir Martuu garuu isinirra galata haa dhabu malee ummata Oromoo irra galatan dhabu. Dhageettanii yoo kamataa isin galuu jechuudha. Akkuma Hacaaluu jedhe jechuudha. Alagaan alagumaa maaltu alagaan nuun fira jedhee jedhan. Dhugama jedhe Hacaaluun jechuudha. Alagaan jechuun waliin keessatti dhagama. Akkasuma jechuudha hin beeku garuu dhagamuu baateellee jechuudha. Garuu yeroo seenatti argatanii mootummaa amma irra jiru kun jechuudha. Amma warroonni Ameerikaa teettanii yookiin biyyoota adda addaa irra teettanii waa'ee qabsoo haasoftan jechuudha. Mootummaan garuu namoota biyya jiru ka Itoophiyaa keessa jirutu harka caalmaadhaan yookiin baay'inaan taramoo warroota biyya alaa yookiin biyyoota adda addaa irra baqatee keessa jiraatutu tara. Mee walitti madaala. Mootummaan amma wayyaanee kun ka Itoophiyaa keessa yookiin uummata Oromoo bulchaa jiru kun jechuudha. Amma fakkeenyaaf isin yookiin naani baajata tokkoon qabdanii ummata baay'atu yookiin naani hiyyummaa ofiitiin rakkatee jira, kan nyaata hin qabne jira, ka bakka bahee yookiin bakka bahee galuutu hin qabnetu jira, bakka rafuyyuu bakka ciisuu hin qabne jira. Kanaafuu jechuudha kan finna ofii wajjin rakkatetu jira. Kanniin mootummaan wayyaanee ku'udu wanta jechuun baajata itti gadi raabsee yookiin naani duqeetiidhaan duqeetii wayiin jira. Warroota amma fakkeenyaaf harka qalleeyyiidhaan ni kennama. Harka qalleeyyiidhaan kennama. Duqeetiin kuyyoo harka qalleeyyii kana ni kenname daa'imman isaaniitu fuulamuun bobbokosa. Duqeetii masantu jechuudha. Ummata Oromoo kenna ashannafata. Maaliifuu mangistiin kennamaan nu balleessa. Wanti nu balleessa hin jiru. Daa'imman kenna yookiin daa'imman kenna du'a baasee kana nuuf kenne mangisti makana deebanii filatan. Maaliifuu utuma waa tokko hubanne uf keessaa albayna. Yookiin yoo baajata qabaattan ummata Oromoo kenna ka biyya keessatti beelaa yookiin dhumataa jiru san yoo hunda qabaattan qarqaara. Facebook gubbabbaatanii wal nyaachuu wal arrabsuun faayidaa isiniif hin qabu kamiyyuu. Kun isin hin baasu. Kanuma beekadha garuu an xiqqoodha malee sammuu kootiin xiqqoodha miti. Garuu inni beekadha keessan xiinxallaati ilaala. Jechuudha. Amma garuu mircaan dhufuu hin oolu bulu tokko har'a fakkaatee jechuudha. Ana fakkeenyaaf har'a Oromoo fakkaatee yoo ka boru deebi'ee boru Oromoo ka gannu ta'e jechuudha. Mee faayidaa maal isiniif qaba yeroo kanaaf na iftan
ishiin takkasi ishiin nama saba ofiitiif quuqamtu akkana jettanii garuu karama jechuun karam cadhiftanii karaan namni tokko dii jettanii karama namni tokko yoo namni tokko mishaara argitan karama san fiiguudha miti duuba of laallataa yookiin naani itti yaadaa wanta jetta yookiin wanta hubattan tokko irratti wal deeggaraa malee dhaaban taan irratti wal hin deeggarina isin sanuu warroonni humna qabda yookiin sammuu keessaniin xiqqoo isin nama caalta ammootu wantoota babbadaa irratti yoo haasoftan yookiin wal tuffattan Facebook irratti qabsoon jechuudha qabsoon duraanuu qalamaan dhufe malee Facebookaanii miti qabsoo qalamaan fidan ammootu isin ammootu Facebook jijjiirtanii oduuf keessaa oofaa jirtan mulumaayyuu jechuudha mulumaayyuuf keessaa ooftan ufuma keessa halbaatan wanti har'a yoo waan kabiraa dhagaan burus kabiraa dhagaan dhalas kormas dullachas furdas jaarsas kaimas dargaggos kaardhan beennes boruwaan biraa qabatee dhufu kun garuu maal nurraa eegama yaalmaan oromoo hin dogongorina dhaaba tokko kamishaa irratti laalladha malee boru ammootu waan isin dhufu kamtu isin bilchaa ani hin beekin garuu isin kamtu isin baasaa oduu laallattanii yookiin nama arrabsuu dhabattanii kadir martu ammootu dhiira onnee finiinaati dhiirarraa dhalate jechuudha dhageettanii akka nama garii gadhe yookiin bukkeen asirra dhaabattee nama arrabsitu kanaa mitiyyuu uduutti yaadaatiin dubbattanii dhiira jechuun bari hojiidhaan agarsiisa malee jechuudha dhiira jechuun hojiidhaan agarsiisa malee akka nama ammootu asiif achi deddeeme yookiin koomentii jalatti koomentiinis feesbuukiin bada jaran gizee yookiin iraftiitiif itti xaqqamanna malee arraba keessa yookiin koomentii keessa laaluuf miti waan barbaada of keessaa albaa ooltaniifis jechuudha wanti takkas ka abbaa tokkorraa fiddanii takkalleen agarreeyyan kanaafuu baay'ee galatooma isin jedhan gara kiyyaan fixadheeraa wanti na aarsitallee tanumaan ayyoo miyyuu kadir martuu I love you inni waan barbaadas dhaaba kan barbaadas kamiyyuu haa ta'u kadir martuu nama oromoodhaaf quuqame malee nama waan biraatiif miti kadir martuu maaliif akkasin bochuuftan garuu hin beeku innillee jechuudha kan innillee an beekin garuu mataan isaanis haa dhukkubu jechoota keessan keessa kalaale innillee an hin beekin an dhugaa rabbi garuu jechoota keessaniif bakkan qabu yaan karaa kiyyaan garuu suu waan barbaadanis seera wanti natti maxxanu tokko illee jiru wanta abbaan qabu waan taateef haadha oromoofis bakka buutanis rabbitu beekaa jechuudha kamtu akka mo'atu kamtu akka mo'an kanaafuu oduu an shaane maalii oduu olii gad ooften kennin shaane maalii jettanii yookiin abaa oduu dhaaba tokko irra dhaabattanii walii galtee qabattanii very nice ture akkana isiniif ture garuu angizema hundaanii taphadha garuu waa'ee qabsoo kanniin yookiin waa'ee siyaasa haasa'u jedheetiin ture garuu haalli keessan baay'ee isaa nama jibbisiisa dhugaa rabbi ka kun haasa'u jechuun meemoorii mataa keessanii jechuudha ka kanallee amma fakkeenyaaf yoo dhaqee ka bira kanas ilaalee jagas kanas ilaalee attamta overii nama dhufa kanaafuu mootummaa wayyaanee gizam takkatti uummata oromootii baajata yoo gadi kenne chance finish aleke kanaafuu usuu asuma teessanii Facebook irratti oduu oofina Ameerikaa jiraatanii Israa'el barbaadanis jiraatanii teessanii ufuma ofii wacina rakkataa biyya keessa rakkatee ruusa usuu gargaartanii baay'ee isin gammachiisa yookiin baay'ee isantu isan fayyada malee